يعني تناندورا قافدين بيكو جالة ربع سجالة دي أما وقات كلها كوسي سبت دي مارا مالو عبدو بوغرانا لا في جالة وقات سرانا كبي وقات كوتينيا وسومنيا دو جالة اللي هنا نياتين في دينا وكسي فونا رفتين فين هم بسيرا مالو غرانا لا في جيتوني بربادا akasi dubbisneen dee akka dubbisuuni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu obboleewwan keenya biyya duniyaarratti argamtanuu baga nagaa taatan baga naaf jiraattan isiniin jedha. Egaan obboleewwan keenya egaa qophii jaalala keenya qophii jaalataaf jaalatamaa walitti fiduu keenya itti fufnee jirra. Egaan hordoftoonni Mubee Show warreen maamila keenya taatan warreen hordoftoota keenya taatan like gochuudhaan akka viidiyoon kun nama hedduu bira ga'u nu godha. Warreen immoo haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya taasisaniin jenna. Jaallachuun qaanyii miti. Akka biyya keenyaatti tarii safuudha jinniidha jedhamuu danda'a. Garuu akka biyya faranjii biyyoota yaani guguddatanitti dubartiin tokkos dhiira tokko jaallachuun uumama jirudha. Egaa amaanaa obboleettii keenya kana Abduu Mobile nama suuraa kana haati isin jaallattes kunoo suuraansi inni jaallatames kunoo suuraansaa Abduu Mobile app. Kanaaf sagalee obboleettii keenya guutuusaa dhaggeeffannee walitti deebina. Like share gochuun dagatina yaada keessan immoo komentii irratti warreen nu barbaadan immoo kunoo lakkoofsi koo irra keessatti barreeffamee jira. Lakkoofsa kana WhatsApp-dhaan dhuftanii nama jaallattan iftoominaan jechuudha. Suuraa isaa ergitanii sagalee keessanii dubbattanii miidiyaa irra isinii oolchina. Rakkoo adda addaa warri qabdan warri bilbila kiyya dhabdanis kunooti bilbila keenya isiniin jedha. Hayyee sagalee obboleettii keenya dhaggeeffannee walitti deebina. Obboleettii keenya carraa gaarii isin jedha. Waa yaaluun gaariidha. Carraa gaarii siif haa ta'u. Rabbi walitti si naanneessuu nama jaallate kanaan walitti si haa fidu isin jedha. Obboleessa keenya maaloo obboleettii keenya kana erga waggaa tokkootii si jaallattu garaa laafin isin jedha. Mee dhaggeeffannee kaanee walitti deebinu. Rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu mubaa irratti naga jirta. Alhamdulillah naga kooti. Assalamu alaikum rahmatullahi dhiifama sagalee kutaa Abduu Mobile akkatatti jaalladhe haala jireenya isaa akkaataa inni itti haasa'u hunda isaa jaalladhee jira. Kanaafuu jaalala irraa nan qabee sheer godhii biraan naa gahee lakkoofsa kee namarraa fudhadhee tureeyyuu adeemsa isaa haala isaa hunda isaa jaalladheeni du'aa raasin jedhamge. Inshallah ni Abduu Mobile wanti jaalladheeni inshallah haasa'u isaa jaalladhee akkaataa adeemsa hunda isaa jaalladhee. Kanaafuu sheer godhaa biraan naa gahaa amaanaa rabbi isinitti haa ta'u. Egaan obboleewwan keenya akkuma isin dhaga'aa jirtanu sheer godhaa isiniyyuu sheer godhaa biraan naa gahaa amaana rabbi isinii haa ta'u isiniin jedhaa jirti. Egaan obboleessi keenya Abduu lakkoofsa isaallee qabu messenjera isaallee qabu yuutuubii isaa malee innis yuutuubii gatii daawwatuuf yuutuubii irratti si barbaadaa jirra. Yoo akka carraa ta'e sagalee kana dhageesse kottuutii obboleettii keenya kanaaf birmadhuutii yoollee waa biraa fi abshirsiif jira jajjabaadhu an akkasii yookiin biiziin jira yookiin fuudheen jira yookiin jaalladheen jira jedhiiti. Obboleettii keenya jaalala keetiin maraataa jirtu kana tasgabbeessisiin jedha. Mee sagalee isii kan xumuraa immoo ammas dhaggeeffannee walitti deebina. Tanaandura gaafadheen beeku jaalala rubba jaalladhee amma waggaa tokko lakkoofsisutti deemaara. Maaloo Abduu Boogaraa laa fi jaalala waggaatti sirraana qabee waggaa tokkootiin osuma nyaadhu jaalalli keenya nyaatee na fidee na uffisee foon irraa fixee dafee na hambiseera. Maaloo Garaa laa fi jechuun hin barbaada. Akkasii hin dubbisneen illee akka dubbisuun keessaan illee barreessee fi ummaa laallee deebinaan deebifne. Kanaaf gara keessanitti iyyadhe akkasii yoo didillee deebinaa deebise. Hayyee egaa obboleessa keenya Abduu Mobile app egaa garaa jabaatta sagalee kana dhagaa garaa jabaatta jedhee abdiin qabu maaliifi Abduu koo maaloo garaanatti hin jabaatin garaa naa laafi obboleettii qabda haadha qabda sin jetti. Yoo nyaadhes yoo nugees jaalalli kee na nyaatee lafeetti na hambisee jira. Adaraa maaloo na qaqqabadhu Abduu koo sin jetti. Egaan Abduu obboleettii namni qabu tokko garaa jabaata jedhee yaadu garaa jabaata jedhee yaadu yeroo sin jedhu laa dirqama jaallachuu qabda dubarraa hambisuu qabda yookiin immoo maal gochuu qabda tun taane yaani deemamee dhuma jaallatamuu jechuuni carra qabeessummaadha. Dhugaa rabbii nan gammada to'ana ta'ee nan gammada baay'ee. Maaliif jaallatamuun waan hafee miti.
jaallatamuun baay'ee namatti tola. Haa ta'u malee jaallatamuun immoo laa dirqama jaallachuu qabda. Jaallattu malee hin duuti. Of ajjeesuu fi siin jechuutu hin taane yaani jira miti dubartiidha akkuma dubartummaa isiitti si jaallatteetti ati immoo dhattee jajjabeessuu qabda jechuudha. Kanaa mufachuu hin qabdu. Si galee jaallatamuun wallaahi carra qabeessummaadhaan jedhaan akka kootitti carra qabeessaati. Dubartiin tokko si jaallattee jaalala si gaafachuun carraa qabaachuu keeti nama gaarii ta'uu kee ibsaa. Nama namni jaallatullee rabbillee jaallata. Kanaaf obboleessa keenya obboleettii keenya si jaallattu kana ergasiin haasaa isaarraa deemsa isaarraa yaada isaarraa naqabee jettee yaada kee bareedaa sanaan dhattee tasgabbeessitee ta'us yoo carraa walii taatanii wal fuutanii kun waan gaariidha. Kanaafuu khayrii guddaadha. Akka ilmoon islaamaa lama wal fuudhu gochuu keessatti kanaafuu khayrii guddaan nagalmaa yoo immoo carraa ta'ee wal fuuchuun rabbiin hiree keessa waliin dabarsine obboleettii keenya si jaallattee maraataa jirtu kana dhattee tasgabbeessitee ijana jabeessite jedheen abdii guddaa sirraa qaba. Obboleettii keenya gaa ati silumaa hordoftuu yuutuubii kootiiti. Kunoo sagalee kee kana amaanaa kee hangara kootiin uummataa dhaggeeffataa jiru kana hin beeku malee hangara kootiin amaanaa kee sheer godhii biraan naa ga'ee adaraa rabbi jetteetta. Kunoo gara yuutuubiitiin sheer godhee biraan sii ga'uu yaaleen jira. Egaan obboleewwan keenya warri daawwataa jirtanu waan tokkoon sinitti himuu barbaada. Innis namni tokko nama tokko jaallatee yoo gaafate akka biyya keenyaatti balaa qiyaamaadha. Akkasiin balaa buutan nan beeka. Safuudha, jenniidha, maaloodha. Safuuni dhageessanii safuun manatti da'uu, mana haadhaatti da'uu. Safuuni dubartiin tokko dhiira tokko jaallatteen sin jaalladhe jechuun safuu miti. Maraattee yookiin immoo viidiyoo koolii taasoftee viidiyoo si waraabbatee viidiyoon si waraabamee feesbuukii irra yoo ba'e miidiyaa adda addaa irra yoo ba'e safuudha malee nama jaallatanii sin jaalladhe jedhanii gaafatanii yoo inni lakki sin barbaadu ati obboleettii naa ta'i jaalalleen qaba jedhee deebise qaanyi miti. Dubartiin jaalala nama gaafachuun qaanyi miti jechuudha. Kana jennaan as jala deemtanii qaanyiidha, safuudha, yaa dubartii, yaa maaliin jedhina hangara kootiin nama kanaa kan nan jajjabeessa. Maaliifi nama jaallatan gaafachuun carra qabeessummaadha. Giltsinnat jedhamu, iftoomina jedhamu babal'isa jechuudha shamarran keessatti. Kanaaf shamarran keenya nama jaallatan yoo qabaatan suuraa isaa ergadhaa. Gara barbaachisuun isinii gaafannee yoo ta'e utuun gaafatin calluma jedhanii wayyoo hin fuudhee gaa anoo maraadhee anoo coggaranna gubatee akka intaloo kan abdii geetaachoo sana abdiin fuudhee jennaan utuun tinimin hoggaa lama teessee jaallattee qobaasee jechuudha. Hadhan gaafadha boran gaafadhatu jettu gaafa hoggaa lama teessee abdiin ni kaa'edhatu kottuu sobanaan jedhi gaa coggarraan koona gubateera gaa keessi koona gubateera gaa jechuu mannaa baasanii abbaasaa akka xaaxeessanii gaafatanii yoonni jedhee pas gara qurxii ofii baranii gara irraa muratanii jiraachuu wayyan siniin jedha. Galatoomaa alfaadhaa ana obboleessa keessa mubaarikii yaada qabdan koomentiirratti naa barreessaa. Baay'ee.